Oromoo jechuun uummata kana biyya Itoophiyaa jechuun as ishii tanaa jechuun this is Ethiopia country biyya Itoophiyaati. Bishaan waraabachuu dhuftanii hin jiru bishaan akkanuma laala. Bishaan waraabachuu taa'aa jirtanii taranya qabatanii jirtanii taranya qabatanii taa'aa jirtanii biidoon kun guutuu goggogaadhaami. Bakka isin ammaan tana viidiyoo tana irratti daawwatu jirtan godina Harargee bahaa gaara mul'ataa aanaa baddannoo magaalaa Santariitii gad iddoo bishaanii bakka jaamtu. Hawaasni naannoo sanii bishaan hin argatu. Sanirraa kan ka'e guyyaa lama guutuu warafaa yookiin dabaree qabatanii jechuudha. Yoo xiqqaate viidiyoo isaanii goggogaa waan qaban manaa fidanii dabil wal bira wal cinaa tarree galchanii yoo xiqqaate meetira 700 600 argamaa jechuudha. Taranyaa yookiin warafaan isaan kun qabatan jechuudha. Dabareen isaanii haala kanaan namoota garii guyyaa guutuu osoo hin gahin gara manaa deebi'aa jechuudha. Osoo bishaan hin arganne dhabsuu bulaa jechuudha. Maatii fi inniniisi deebi'ee borumtii ganama akkasitti warri kaleessa dabaree qabate sun akkasitti bishaan argataa jechuudha. Hedduu rakkisaadha. Kanaaf dhaamsi nan qabu Oromoo hundaaf warroottan tola ooltummaa hojjetan warroottan akka raayyaa abbaa macaafaan iddoo kanallee dhufanii yeroo fudhatanii akka laalanii ummata kana furmaata hanga dandeenyetti godhaniifin kabajaan gaafadha. Asiin hangachitti jechuudha. Hanga bakka sanii dhaabbata. Kiiloomeetira takka nama taa'aa. Bakki taranyaatti qabatan kiiloomeetira takka hin ga'u. Asirraa eegalanii asiin. Ana guutuu kiiloomeetira takka nama ga'a. Viidiyoon kun dabiliidha dabil. Har'a lama jira jechuudha. Rakkina bishaaniiti. Saa guyyaa guutuu asii guyyaa guutuu sini ga'a guyyaa guutuutti moo guyyaa lammaffaa si ga'a. Guyyaa guutuutti sini ga'a. Armaan tanatti immoo warri xarafachi jiru sun arra ni qabata. Umma Harargee akka isinitti jiraattu kan achi jalala viidiyoo sun beeka warra kaleetii fi deengaddaa fa'achi kaatee misa warra Santarii kaamera gargaarsaati furmaata fiduuf. Laalee kan jira asii waraabbatan kun hin ga'u bishaan likitti hin ga'u. Viidiyoo tokkichaa kana waraabbatanii viidiyoo tokkichaa kana. Viidiyoo dabil tarree lama ol bira. Taranyaa har'a guyyaa guutuu ni ga'a umma. Asri warri ga'uuni jiraame har'a asri. Isinirra cita faaraame. Isinin ga'u jechuudha. Asitti harree raayitee achiin taranyaa qabatti jechuudha kun oola. Asitti raayitee kun gurmurra fida. Asitti taranyaa qabatti. Warri ambaa asin gayyaa kun jechuun fidee bakka tana kaa'atala. Asumaan itti qaxxalataa jechuudha. Asin hanga tulluu sanii deemaa jechuudha bakka. Harargee akkana jechuudha kana wal jala osoo kaa'atanii asiin dhufanii jechuudha la akka dhufti.
This is Ethiopia life. Jiru Ethiopia. And jiru manni Ethiopia jiraatu jechuudha. Sinigaltee. Fuudhe. Kun olaal isaan kun amma deemanii taranyaa qabatu deeman jechuudha. Guyyaa lamaffaa guyyaa isaan gaaree jira jechuudha. Haala kanaan haala kanaan jiraatanii jechuudha.